Jibi galee dhagaa kaasuudhaaf yookiin immoo boksiidhaaf maali jettanii kan nu gaafatan jirtu. Keessattuu guyyaa irraa kan ilaallu sochiiwwan qaamaa specifically kan qaama saala jabeessuudhaaf yookiin immoo dafanii dhangalaasuu hir'isuudhaaf hojjetaman ilaalla jechuudha. Sochiin qaamaa kuni sochii qaamaa maashaa fakkeenyaaf namni tokko qaama ispoortii yeroo hojjetu maashaan isaa yookiin immoo xuunchaan isaa baay'ee guddata miti jabaata mul'ata bakka paakii torba baasee akkuma kan koo kana jechuudha akkuma argitan maal jechuu barbaadanii akkuma kana maashaan naannoo qaama saalaa jiran pelvic floor muscles kan jedhaman jiru. Pelvic floor muscles jechuun akkuma argitan suuraa irraa masilii yookiin immoo maashaawwan kunniin maashaawwan tokkoffaa sagaraa keenya funcaan keenyaa fi naannoo qaama saalaa keenya to'atanidha. Maashaan kun yoo jabaatanii tokkoffaa ispeeshaalii rakkoon funcaan qabachuu danda'u jiraachuu danda'a nama mudachuu danda'a gara fuulduraatti. Rakkoo namoonni rakkoo piroosteetii sarjariin godhameeffa isaaniifis baay'ee gargaara jabeessuudhaaf dubartootaaf illee gargaara. Garuu qaama saalaas jabeessuu irratti yookiin immoo rakkoo dafanii dhangalaasuu qaama saalaa hir'isuu fi qaamni saala jabaatee akka kaawwachuu keessattis immoo gahee guddaa qabu. Maaliif maashaan kun waan jabaatuuf jechuudha. Kanaaf sochiiwwan qaamaa kana ilaalla. Sochiiwwan qaamaa kunniin sochiiwwan qaamaa torbadha. Sagandii 45 hojjetama. Waliin ilaalla. Sochiin qaamaa egaa qaama keenya sana dhiigaa qaama keenyaa to'achuu keessatti gahee guddaa qaba. Waan baay'ee nu baraara waan ta'eef sochii qaama paartimantii akkamiin immoo akka hojjettan mana keessanitti hojjettu mana jiimii dhaquun barbaachisu. Mana keetti kinii waa lafa fattee lafa gogaa irrattis ta'uu danda'a, firaashii keessattis hojjechuu dandeessa. Manuma keessatti yookiin naannoo mana keetti hojjechuu dandeessa jechuudha. Mee kana waliin ilaalu. Jalqaba irratti akkuma isinitti maashaa kana kan jabeessu, maashaawwan naannoo kana kan jabeessanii sochii qaama jalqabaa kana waliin ilaallu. Sagandii 45 fa'aa. Sochiin qaamaa inni jalqabaa akkuma argitan ilaalaa jirtu jilbeeffatee haala kana akkuma argaa jirtan. Sochii qaamaa yeroo jennu garuu baay'een keenya sanafiidha baay'ee. Sinfinnaa jabaa ta'e qabna akkuma argitan. Sochiin qaama tokkoffaa dhumeera. Isa booda sekondii 10 boqottu. Akkuma jenne sekondii 10 erga boqottanii booda gara sochii qaama lammaffaatti ceena. Kanas dugdaan ciistu luka tokko jilba isaatti cabsitanii luka tokko ol kaastu jechuudha akkas diriirsitanii akkuma argaa jirtan kana. Maashaawwan naannoo hudduu jiran naannoo munnee fi naannoo qaama saalaa jiran baay'ee jabaatu jechuudha yeroo kana. Yaa. Sure. Sekondii 45 sekondii stopwatchii qabatanii hojjettu jechuudha. Sure. Banadhaati hojjedhaa. YouTube kana banadhaati yeroo hojjettanii akkuma isinitti hime mana keessanitti banattanii daawwannoo godhattanii erga ilaaltanii booda salphaadha baay'ee ilaaltanii qabachuus hin dandeessu. Amma kan lammaffaa finneerraa mammoo kan sadaffaa sekondii 10 itti fuuna. Sekondii 10 booda erga boqottanii booda sadaffaa akkuma argitanii hin jijjiirtu jechuudha. Luka isaa wal jijjiirtanii hojjettu. Luka mirgaadhaan jilbee ol kaasaa jirtan immoo luka bitaa darbitu jechuudha. Baay'ee sochii qaamaa jabaadha baay'ee. Namni kamiyyuu mana jiimii deemuun barbaachisu mana isaatti hojjechuu danda'a jechuudha. Maashaan sun maashaa akkamii akka ta'e yeroo barbaadan immoo fakkeenyaaf utuu funcaa funcooftanii gidduutti namni wayii isinitti dhufee funcaa sana addaa yoo kuttan akkamidha? Isti addaa yeroo kuttanii maashaa jabaatu sana jechuudha. Maashaa funcaa addaa kuttan. Sekondii 10 erga boqottanii booda immoo amma immoo dugdaan ciistanii jilba keessa lamaan cabsitanii dhaabanii jechuudha. Ol kaatanii deebi'uudhaan. Kunis sekondii 45 fi kun baay'ee gaariidha baay'ee. Mana keessanitti ganama kaasanii galgala gaafa raftan hojii noola ganama bariin ka'u miti galgala gaafa galtan hojjechuu dandeessu. Dhiirri immoo siree irratti jabaatu qaba baay'ee.
nama nutti kolfiisina. Okay, secondly kudhaniif rest time erga fudhatanii booda baay'ee coaching barbaadu viidiyoo kana ilaaltaniidha steppii masaa eeguudhaan jechuudha malee coaching baay'ee barbaadu. Log marsaan ta'u luka tokko ciistanii dugdaan ciistanii diriirfattanii ol kaatanii luka tokko luka keessa nammachuu jechuudha. Sun hojjetee sitti agarsiisa gaarii ture garuu isinii gara dheemanni. Good. Second day of the mission. Asa Mukaina. Okay, great. Second day kudhanii fammoo erga boqottanii booda marsaa taammoo jijjiiramaa jira waan biraa miti. Jijjiirameeti. Jijjiirtanii gootu. Secondiidhaan qabattu waan ta'eef secondii isaa after mission qabattu yeroo keenya wajjin deemuudhaaf tokkoon nuuf actually rakkoon hin jiru. Kun exercise jaafaati. Kadhumaa tafaa tokkoffaan kam akka ta'e immoo walii ilaalle jechuudha. Great. Okay. Kadhumaa maal fakkaata kan jedhu akkuma argitan ilaala. Jabaa fakkaachuu hin garuu erga boqottanii booda secondii tokko yaa akkuma argaa jirtan ilaala. Baay'een jiru yaala jalqaba irratti dadhabbii namatti dhagahamuu danda'a garuu gaafa itti baraa deemu barama wanti baramee hin jiru.